ሰላም የሀገሬ ልጆች ይህን ቪዲዮ ትናንትና ሰይፉ ሾው ላይ ተላልፏል። ቀይሽን አየና ኩላሊትን ይሰጥሻለሁ አለሽ? አዎ እኔ ይሰጥሻለሁ አለኝ። ሰጠሽ? ሰጠኝ። አይታችሁት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እኔ ሮሃማ ባለቤት ነኝ፣ ሀብታሙ እባላለሁ። ትናንትና ሰይፉ ሾው ላይ ባቀረበችው ሐሳብ ቅር ስለተሰኘው በጣም ውስጤ ስለተረበሸ ነው ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ሮሃማ የኔ ባለቤት ነች። ሮሃማ እኔና ሮሃማ ተዋውቃችን ትንሽ ቆየት ይላል። ሮሃማ ሳቃት ባጠገቧ ሰው የላትም፣ ባጠገቧ ሰው አልነበራትም። በከፋት ጊዜ፣ ሰው ባጣችበት ጊዜ፣ ተስፋ በቆረጠችበት ጊዜ አብሬያት ነበርኩኝ፣ ከጎናም ነበርኩኝ። ግን አሁን ላይ የኔና ሮሃማ ኑሮ የተለያየ ሆኗል። ሮሃማን ሳቃት በመኪና እየዞሩ እርዳታ ይሰበስቡ ልጆች ነበሩ። እኔ እነሱ ጋር እነሱን ለማገዝ ብዬ ነው እሷ ጋር የተጠጋሁት። በአጋጣሚ ተዋወቅን። ኩላሊቴን ማሳለፍ የሰጧት ኩላሊቴን በፍቃደኝነት የሰጧት። ግን አሁን እኔና ሮሃማ ተለያይተናል። ከተለያየን ከ3 ወር ምናምን ይሞላናል። ኩላሊት ከሰጧት በኋላ ተጣልተናል፣ ተለያይተናል። ቤተሰቦቿ መርቀውኛል። አሁን ያለበት ህይወት ይሄን ነው። ቤት ተከራይተን ነበር የምንኖረው። አሁን የቤት ኪራይ መክፈል አቅቶኛል። የተወሰነ ዕቃ ቤት ውስጥ ነበረ፣ ዕቃውንም ሸጬዋለሁ። ምክንያቱም መሀል ላይ አሞኝ ነበር። ዞር ብሎ የሚያየኝም ሰው የለም። እናትም አባቴም የሉም፣ ሞተዋል፣ በህይወት የሉም። ኢቭን ሰሞኑን እንኳን በመኪና ሰው ገጭቼ ነበር። የሷ ወንድም ጠበቃ ነው እና አድረስልኝ ብዬ ነበረ፣ ግን አልመጣልኝም። ስለዚህ እኔና ሮሃማ ተከተለያየን 3 ወር ከምናምን ሆኖናል። አብረነን ያለችው እንዳለ ውሸት ነው። እሷ የራሷን ህይወት መርጣለች፣ ከኔ ህይወት ወጣለች። አሁን ያለውበት ህይወት ይሄ ነው። ዞር ብሎ የሚያየኝ ሰው የለም። ስለዚህ የሀገሬ ልጆች የተናገረችው ነገር እንዳለ ውሸት ነው። ውሸት መሆኑን ደግሞ አስረድቼ እናገራለሁ። namni akka koo viidiyoo mucaa kanaa laaltanii tooniyyuu maan sinudha jirtu dhugaa rabbii baay'ee tokko jechuudha. Viidiyoo kana dhageeffadhee naan baay'ee tokko keessa koo deebi'ee of gaafadhee dhugaa osoo yaadin himman kan isinirra yaa'u jechuudha. Maaliif jennaani gisee tokko jechuudha nuti ijoolleen shamaraa jechuudha. Walumaa galatti jechuuf osoo hin taane bakka tokkotti baay'ee namni garaa jabummaa sirriitti qabu hin jira jechuudha. Ogaan kana isin hin jedhu tarii anis shamara ta'eetumaan bakka sanatti argama. Ashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootee kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'attu. Akkam turtan akka ibsaa kana keessan ani obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Egaa viidiyoo kanarraa mee dhugaan isiniin jedha namni tokko jechuudha. Maaliif hin beeku oguu akkasitti laaltanii kaatanii keessi keessanii maaliif jennaan murtoo akkamii akka isin gaafatu maal akka murteessitanii isinumatti gaafii isinitti ta'a osoo nu ta'e jettanii osoo bakka sana buutanii jechuudha. Mucaan kun akkuma jedhutti mucayyoon intervuu taatee turte kuni haadha manaa koo turte. Kaleessa gaafa isheen dhukkubsattee namni bukkee isheetti dhabamee akkasuma gargaarsa namni asiifachi deemee makiinaadhaan gargaarsa ishee guuratii turetti gizee isheen nama dhabdetti natu bukkee ture. Isa biras immoo darbee tooyyuu kulaalitii dhugaan isin hin jedhamee bara kana keessa eenyutu dhiira akkamiititu kulaalitii isaa baasii isiniif kennee akka isin jiraattan isin taasisa. Hin beeku dhugaa bakka tokkotti jaalala dhugaa amannee fudhachuu yookaas immoo hiikan jaalala dhugaa suni maal akka ta'e nuuf hin galu nuti jechuudha. Ijoolleen shamarranii maaliif nama nu daddarbu nama parsantii 100 keessaa 100 osoo hin taane parsantii 100 keessaa 25 bootaa isiniif kennee iddoo namoota biraatiif immoo bootaa qabu nama akkasii duuba fiigna nuti jechuudha. Har'a mucaan kun lubbuu isaa dabarsee mucayyoo kanaaf kenne lubbuudha jechuudha. Maaliif jennaani kulaalitii baasee isiniif kennuu jechuun lubbuu isaa baasee kenneef jira jechuudha. Haa ta'u malee mootu akka nama jedhu kanatti dhugaa baay'ee tokko namallee nama gaddisiisa. Baay'ee tokko isinitti dhaga'ama. Osoo ana ta'e jettanii dudduuba keessan deebitanii akkasiin of madaaltan isin taasisa jechuudha. Isheen kun jechuudha Seifuu Show irratti intervuu taatee turte. Kulaalitii siif kennee jedhamee jennaanii namoota baay'eedhaaf akka barumsa ta'utti kan inni gaafataa ture kaanni eeyyannaaf kennee jira jetteen. Isin galee kanaaf mucaan kun immoo gadi ba'ee maal jedhee isheen achirratti waliin jiraataa jirra jettee inni immoo waliin jiraataa hin jirru. Ergaan kulaalitii kennee fi boodatti ani fi isheen walitti buune akkasumas immoo ergaan dhiistee deemtee ji'a 3 darbee jira garuu waliin jiraataa jirra jettee ni turte.
ani na dhukkubee agan meeshaa mana keessa jirullee gurguree ta'uniyyuu ittiin of yaalchisuutti hin ga'e akkasumas immootu akka tasaa namallee makiina rukkutee ture sa'aatii sanatti obboleessi ishee xabaqaa waan tureef kottu na qaqqabe jedhee itti bilbiladhee innillee naa dhufuu hin dandeenye. Warrin kaleessa gaafananii ishee wajjin jiru bukkee yookaas immoo wajjin dhaabbata sun har'a hundumtuu narraa fagaatanii jiru. Erga isheen na dhiistee sokkitee jedha. Dhugaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa maaliif jennaanii namni gaafa isin rakkattan gaafa namni isin biraa fagaate gaafa kobummaan isinitti dhaga'ame isin bukkee haala kam keessatti haala rakkataa kun indaamu jechuudha lubbuu isaa dabarsee haga kennuufitti ga'ee nama gizee isin rakkattan nama isin barbaachisu nama dhabdanii toonii akka midhaaniitti akka bishaanitti nama dhoobattan isin bukkee ture namni sun isiniif jireenya keessanii osoo beektanii jechuudha kanaafi maaliif gaafa fayyitanii normaalii taatanii gaafa qabdan nama kaleessa gaafa ati rakkatte gaafa ati dhukkubsatte gaafa ati hinduuta jedhanii guyyaa siif lakkaan inni hinduu in jedhee lubbuu isaa dabarsee siif kenne gaafa sana jaalannee har'ammoo gaafa fayyinee lubbuu nama sanaatiin dhaabbannee deemne immoo nama sanarra tarkaanfannee deemnu maaltu isinitti dhaga'ama mee osoo isin ta'e maal gootu maaliif jennaanii dhugaan isiniin jedha nuti ijoolleen shamarranii kan lubbuu isaa dabarsee nuuf kennee nu jaalaturra kan ofii keenya jaalannu wajjin jiraachuu kan ofii keenya lubbuu guutu jaalannu wajjin jiraachuu filanna jechuudha garuu suni soba maaliif jennaanii nama jaalattan wajjin jiraachuurra nama isin jaalatu wajjin jiraachuu filadhaa. Namni sun yoomiyyuu jireenya keessan kam keessattuu gatee isin biraa hin sokku yoomiyyuu lubbuu isaa dabarsee isiniif kenna jechuudha. Agartanii jirtu amma mucaan kuni kulaalitii kennuuf jechuun lubbuu isaa dabarsee kenneefii jira. Gaafa sana wajjin hin jirti. Har'ammootu gaafa inni ishee maaliif jennaani lubbuu isaa sana dabarsee ishee kennee ishee lubbuu isaa sana dhaabbattee jirtutti immoo mucaa kana rakkoo keessatti gattee gaafa biraa deemtu dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaan gisee tokko waan tokko murteessuun duratti kaleessa nama akkamiin ture kaleessa gaafa nani kufaatiin kan koo namni hinduuti jedhee du'a koo eegu sanatti eenyuun na bukkee ture jedhaati ilaalaa maaliif jennaani wanti hundumtuyyuu haala yeroodhaan jijjiirramullee akkasumas immootu jechuudha kaleessi har'a ta'uu baatullee namni sun garuu kaleessa sarras siniif akka eenyuma olitti iddoo guddaa qabu nama sana jechuun lubbuu keessan akka ta'e beekaa maaliif jennaanii gisee tokko dhiira nu jaalatu irra tarkaanfannee deemne nama ofii keenya jaalannu barbaada deemnaa jechuudha kanaaf sana mootu nama ofii keenya jaalannu sana wajjin jiraachuurra nama nu jaalatu wajjin jiraachuu filachuun irra caalatti akka kootti jireenya keessaniif gaariidha jedhee yaada. Egaa walumaa galatti jechuudha namni gaafa isin jaalatu dhiirri tokko gaafa isin jaalatu tarii namoonni tokko ilaalchi isaanii kanaan adda ta'uu danda'a. Waan bareeddaniif akkasumas immoo waan dhaabbata qabdaniif waan uffata gahaa uffattaniif waan qabeenya qabaattaniif isinitti fakkaachuu danda'a namoonni tokko garuu jaalala jechuun kennaa rabbiiti. Namni waan qabaattanii fi waan eenyumaa olitti eenyu caaltaniif osoo hin taane osoo hin yaadin waan laphee isaatirraa onnee isaatirraa maddu waan ta'eef micayyoo kana gaafa isheen dhukkubsattu inni shufeerii raayidii tan ture jedha achittiin deddeebi'a ishee mana yaalaa geessuudhaaf jechaati jira jechuudha akka dubbatutti kanaaf yeroo san keessa kan inni jaalalaan isheerra qabame agartanii gisee bareeddee uffattee deemtu osoo hin taane gisee dhukkubsattee isheen du'aaf jireenya gidduu jirtu inni immoo laphee guutuu waan ishee jaalateef sa'aatii sanatti namni kulaalitii isheedhaaf kennu obboleessi isheetii fi haadhi ishee ayyamamaa ta'anillee garuu isaan immoo ofii isaaniitiif iyyuu dabarsanii nama isheedhaaf kennu osoo hin taane fi dhukkuba waan qabaniifuutu kulaalitii sun ishee darbuu hin danda'u garuu mucaan kun immootu ishee laalee jaalala isheetii waan booji'ameef sa'aatii sanatti kulaalitii kun kennaaf jedhee ayyamamaa ta'ee kenneefillee kana bira darbee immootuyyuu wajjin gaa'ila dhaabbatee jireenya jedhee jireenyatti galee har'a garuu gaafa fayyitee lubbuu isaatiin dhaabbattee deemtutti fayyitee gaafa honnottu gattee biraa deemuuni baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokkollee jechuudha akkuma seenatitti iyyuu jechuudha waan laphee namarraa faqqamuu hin dandeenye waan nama madeessudha baay'eetti jechuudha kanaaf obboleewwan kiyya gisee tokko jechuudha nama nu jaalatu duuba fiigurraa nama ofii keenya jaalannu duuba fiigurraa nama nu jaalatu wajjiniini maa iyyeessa waan tokko hin qabne maa waan tokko nama harka gara afaaniitti jechuudha qansiraa hojjetee buluun taala jechuudha suni tirfiidha qabeenyi waan kamiiniyyuu jechuudha waan nan jaalalli jiraatee jennaan immoo eessa kam keessattuu wajjin jiraattanii haala kam keessattiyyuu jireenya keessan jireenya gammachuuti
Maaliif jennaani wanti hundumtuu tirfii dhabe jiraatee tooni jaalalli sin lamaan gidduu hin jiru taananii manni keessa sun yoomiyyuu gammachuu hin qabu. Ammootu jaalalli jiraatee manni keessan duwwaa hooteeyyuu wanti hundi isaayyuu guutuudha. Maaliif jaalalli waa hunda dursa, jaalalli waa hunda caala waan ta'eef jaalalli waan kam keessattiyyuu jechuudha. Eessumaa olittiyyuu jechuudha. Kennaa rabbiitiin yoo ta'e malee waan barbaadame argamu miti jechuudha. Kennaa rabbiitiin sixootadha. Maaliif rabbiitu namaaf kenna malee barbaadaniitini waan argattanii miti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa haala kam keessattuu jechuudha yeroo baay'ee jechuudha namni gaafa rakkinaa gaafa isin waa hin qabne isin bukkee jiru persantii 100% namni sun akka isin jaallatu eenyumaan olitti akka iddoo isin guddaa isiniif qabu beekaa. Bakka akkanaatti hin shawwadaminaan isiniin jedha. Maaliif har'a tarii lubbuu isaatiin dhaabbattee gattee sokkitus jireenya ishee jireenya gaarii milkaa waan jiraattu natti hin fakkaatu. Maaliif jennaani isheen isa gattee deemteefis immoo inni mootu waan karaa irratti kufee hafu miti jechuudha. Isaaf rabbiitu jira. Nama qulqulluu nama garaa isaa qulqulluudhaan jechuudha. Waan kamiyyuu jechuudha. Waan kam keessatti ammam dhukkubsatama rakkatullee waaqayyo isaaf jira. Kanaaf obboleewwan kiyyaa viidiyoon kun namoota hedduuf barumsa ta'a jedhee yaada. Egaa akkuma natti dhagahame isinittis dhagahamuu danda'a. Akkasumas immoo barumsa hedduu dudduuba keenya garagarree akka of madaallu akka of gaafannu nu taasisa. Walumaa galatti waaqayyoo nama karaa isaa yaadatu rabbi nu haa taasisuun isiniin jedha. Nagaan naaf tura turtii gaarii isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti namoonni yaada bal'aa qabdan koomentii jalatti naaf kaa'a. Turtii gaarii.